Hayyee shamarra fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu kan fayyaa keessanii fi egaa jiraattani appilikeeshinii bareedaa tokko isinii qabadhee dhufee jira appilikeeshiniis baay'ee akkaan das nama jedhu kan namatti tolu namoonni barreeffama adda addaa barreessuu barbaadan feesbuuk irratti karaa waastaappii karaa miseejii barreessitan barruu gosa hedduutiin of keessaa qaba isa kana qabadhee isinii dhufee jira warri yuutuuba kiyya faaroo taatan yuutuubiin kiyya Fatiin Kabaalee jedha. Fatiin Kabaalee isa kana saabskiraayib godhaa nu gargaara isiniin jedha ilmaan oromoo hundi keessanuu bakka jiraattan asumaan gara barnoota keenyatti irra barnoota irra appilikeeshinii illee yuutuubii keessaa argama. Isa kana font isa kana isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Andura waan gobbuu hodha jiruuf ophee jedhee seena. Haala salphaan namas itti ulfaatu baay'ee tokko gaariidha appilikeeshinii kuni. Isa kana jechuudha. Fakkeenya asirratti deebite kibboordi adda addaa asirratti jechuudha. Kunoo isa kana jechuudha. Amma waa barreessuudhaaf namatti feemee feesbuuk irratti barreessuu haa jiru. Fakkeenya waastaappii dhaqu hiriyaa kiyyaa barreessee ilaala. Barruu gosa hedduu jechuudha boca hedduu jechuudha. Fakkeenya amma hunoo isa kanaan fakkeenya amma assalaamu alaikum kun warahmatullahi wabarakatuh haa jedhuuni. Isin kun baay'ee tokko namatti tolu kun bareedaadha. Isa kana ammas bifa barruu adda addaatiin kunoo kana onnee waan adda addaa jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Isa kana kun sama fakkeenya walirratti hidhaa boca adda addaa hedduu qaba jechuudha. Baay'ee tokko nama hidhamee waliin qoosuudhaaf taphachuudhaan akka namni hin beeknetti barreessuudhaan isa kana irra barreeffama gubbaa tan ooltanii irraa chooftanii gosa barbaadanii nama barreessuu dandeettan. Kun isa kan walirratti hidhaa fakkeenya amma kun amma kan uwwee nama addaan hin beeku fakkeenya salaamtaalee namaani kun isa kana namni erguu hin danda'u jechuudha. Gosa hedduu jechuudha gosa hedduu irra osooftanii gosa boca barbaadanii nama barreessuu dandeessan jechuudha. Fakkeenya tuttuqaa hedduu qaba kun akka barreessan amma fakkeenya isa kana erga jechuudha fakkeenya nama hiriyaa kiyya fa'a ergaa jedhu kun gosa barbaadde amaariffaa gosa barruu adda addaa baay'ee tokko namatti tola appilikeeshinii kuni kun isa kana fakkeenya amma fakkeenya akka fakkeenya qubee chaayinaa fakkaatu gosa hedduu jechuudha. Appilikeeshinii kana buufadhaa baay'ee tokko taata nama jedha barreeffama gosa hedduuf keessaa qaba jechuudha. Isa kana asirra sooftanii kun haala kanaani appilikeeshinii osoo hin dhamu fakkeenya appilikeeshinii isa kana yoo gadi seentan fakkeenya amma itti fayyadamaa jira yoo irraa deebi'uu barbaaddan bakka tana jala gara harka mirgatti bakka tana tokko dandeessan yoo ofirraa balleessuu barbaaddan kun isa kana fakkeenya keessan kan duraan addeeffattan yoo immoo itti deebisuu barbaaddan isuma appilikeeshinuma seentanii isa kana gadi dhooytanii bakka jalaa tana tuutanii fakkeenya bakka jalaa tana tuutan isa gubbaa kana footis isa irra deebiftanii kanaaf jechuudha. Amma sirraa'ee jira jechuudha. Haala sanii seentanii nama barreessuu dandeessan baay'ee tokko namatti dha. Barruun isaa gosa hedduu ijoollee yeroo baay'ee feesbuuk irratti waliin qoosa namni keessaan barruu adda addaatiin namni beekuu hin danda'u barreeffama kana jechuudha. Kanaaf gosa baay'ee boca baay'ee of keessaa qaba. Kanaaf buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha baay'ee tokko namatti tola haalaan nama bareeda gosa barbaadaniin gurraachuu feetan adii feetan akka feetanitti jechuudha. Qubee namni hin beekne fakkeenya amma kanaan fakkeenya maqaa kiyyaa barreessu kunoo isa kana baay'ee tokko namni beekuu hin danda'u. Namni walii barreessanii gosa barbaadanii feesbuuk irra maxxansuu tuttuqaa kana namoonni baay'een tuttuqaa kana jaallata fakkeenya isa kanaan baay'ee tokko ta'us nama jedha jechuudha. Haala kanaan buufattanii akka itti fayyadamtan isin liinkii isaa yuutuubii keessa isinii kaaya gosa barbaadanii gubboo tana barreeffama kana jala asirra cooftanii itti fayyadamuu dandeettan. Fakkeenya gubbaataan irratti baabarre jechuudha yoo achiin seentanii kiiboordii isaa raayitii kennitaniif jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko nama dasseedha yuutuubii keessa isinii kaaya buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha haga barumsa biraatti walitti deemutti naaf tura.